harka fuune akkam jirtu ani Dr. Yoon Bashaanaati yeroo hedduu karaa toora YouTube fi TikTok koo odeeffannoo fayyaa isin biraan dhaqqabuun kun yaadatama har'a garuu waan jabdu tokko isiniif qabadhee dhufeeraanis nam tokko onneessaa dadhabaa gaafa deemu mallattoo akkamii argisiisa kan jedhu isinitti himaa jechuudha. Addunyaa kana irratti number 1 killer yookaan tokkoffaa irratti dhukkubni ajjeesaan cardiovascular disease dha. Kana jechuun onnee fi dhukkuba hidda dhiigaa faana wal qabatu jechuudha. Kan akka stroke faana kan wal qabatu number 1 killer dha jechuudha. Kanaaf nam tokko onneensaa yoo rakkina qabaatee mallattoo akkamii argisiisa. Warri agarraatti maatii keetti dabalamne immoo subscribe gochuun maatii keetti dhaamaa isiniin jenna. Akkasumas gaaffii yoo qabaattanii gaaffii keessan koomentii nuuf kaa'aa isiniin jenna. Har'a garuu mallattoowwan onneen dadhabuu argisiisu isinitti hima jechuudha. Inni tokkoffaan onneen keenya gaafa dadhabuu akkuma maqaasaa dadhabbii nutti dhagahamuu danda'a. Dadhabbii hamaan nutti dhagahamuu danda'a. Waa tokko hojjechuu dadhabuu dandeenya. Tabba ba'uu dadhabuu dandeenya. Akkasumas immoo affanuu inni lammaffaan immoo yookaan immoo afurii nu ciccituun jiraachuu danda'a. Halkan nu qufaasisuu danda'a. Kana yeroo tiraasii malee yookaan boraatii malee rafuufaa baay'ee nu qufaasisa. Kanaaf namoonni akkas maal godhu tiraasii ol qabanii fayyadamu yookaan boraatii lamaaf isaa olfaa fayyadamu. Akkasumas immoo halkan waan isaan affanuu fi afurii isaan cituu fi afura isaan kutee hirriba keessaa ka'anii fa qilleensa barbaaduun fa jiraachuu danda'a jechuudha. Gadi bahanii qilleensa fa barbaadu jiraachuu ni danda'a jechuudha. Akkasumas immoo lukarratti lukarraa jalqabu dhiitoon qaamaa jiraachuu danda'a. Dhaqni isaanitti bobbokokuu danda'a. Dhaqni isaanitti dhiita'uu danda'a jechuudha. Inni gara biraan immoo maal ta'uu danda'u nafa harganuu danda'u jechuudha. Nafa hargansuu isaanii kan daddafe ta'uu danda'a. Afurri isaan ciccituun jiraachuu danda'a. Hojii danda'uu dhiisuu danda'u. Tabba ba'uu dhiisuu danda'u. Hojiiwwan sasalphoo ta'anii hojjechuu dhiisuu danda'u jechuudha. Inni kun yeroo onneen tokko dadhabaa dhufee isteejii gara dhumaatti yeroo dhufudha kan inni argisiisu jechuudha. Yeroo tokko dhukkubni onnee mallattoo hin argisiisne gaafa hammaachaa deemu mallattoo argisiisu jiraachuu danda'a jechuudha. Inni gara biraan immoo dhukkuba onnee faana wal qabatu keessumattuu waggaa gara dhumaatti naannoo 40-45 booda namoota dhukkuba sukkaaraa dhiibbaa dhiigaa qabanii fi akkasumas dhibee koolesteroolii qaban faana kan wal qabatu akkasumas dhibee kalee kan qaban faana kan wal qabatu dhukkubni baay'ee ajjeesaa ta'e immoo myocardial infarction jennee kan waamnu yeroo dhiigni gara onneetti deemu hir'atu kan argisiisu bakka dhukkuba onneerra yookaan naannoo laphee keenya karaa bitaa jechuudha. Laphee keenya karaa bitaa irratti wanta nu camaddadee qabu yookaan akka arbi nurra dhaabatee asii gadee nurra ejjete kan nu qabu akkasumas naannoo gatiitti keenyaatti dhukkuba dhufuu naannoo irree keenyaattis dhukkuba dhufuu yoo ta'e takkaatti kan jalqabu yoo ta'e inni kun immoo dhukkuba hamaadha jechuudha. Gara onneetti dhiigni deemaa jiru hir'ateera waan ta'eef onneen dhiiga facaastuun qabdu dhiigumayyuu ofiif argachaa hin jirtu. Kanaaf dhukkubni onnee irratti madaa'uu dhufaa jechuudha. Madaan sun immoo baay'ee ajjeesaadha jechuudha. Kanaaf namoonni naannoo karaa bitaa irratti dhukkubbii hamaan isinitti dhaga'amu akka arbi isin irra ejjete waan walitti qabee camaddadee isin qabu yoo jiraate hatattaman mana yaalaa deemuu qabdu jechuudha. Harmee keessan irrattis abbee keessan irrattis yookaan hiriyaa keessan irratti haa ta'u ollaatti haa ta'u lafa hojiitti haa ta'u namoota dhukkuba akkasii qabanii irra turuun qabu jechuudha. Hatattaman mana yaalaa deemanii ilaalamuu qabu jechuudha. Sababiin isaa ujumboon dhiigaa yookaan hiddi dhiigaa gara onneetti deemu cufamuu danda'a. Paarshaalii cufamuu danda'a. Fuulii cufamuu danda'a. Inni kun immoo baay'ee ajjeesaa waan ta'eef hatattamaan mana yaalaa deemanii ilaalamuu qabu jechuudha. Inni gara biraan immoo namoonni tokko yeroo hedduu akka dhukkuba onnee qaban isaanitti himamee keessumattuu namoonni dhiibbaa dhiigaa fa'aa qaban onnee keessan dadhabsiiseera jedhamee yeroo isaan ignoor godhan jira jechuudha. Isteejii jalqabaatti tiriit ta'uu kan qabu yookaan yaala fudhachuu kan qabu gaafa turaa isaan irra deemu immoo onneen isaanii isteejii dhumaarra gahee gaafa dhufu
duubatti deebisuu yookaan kontirool gochuun nama rakkisuu danda'a jechuudha. Yaadi koo irraa walumaa galatti namoonni mallattoon armaan olitti eere qabdan onneen keessan fayyaa ta'uu dhabuusaa adda baastanii akkasumas immoo namoonni dhukkuba onneef riskii ta'an kan akka dhiibbaa dhiigaa kan qabanii dhibee akkasumas dhibee dhiibbaa dhiigaa yookaan dhibee sukkaaraa kan qabanii sukkaarri isaanii kan ol ka'e dhibee kolesteroolii kan qabanii dhibee kalee kan qabanii warri kuni onnee isaaniif cheekaappii gochuu qabu yookaan hordoffii gochuu qabu jechuudha. Dhukkuboonni kun dhibee onneef riskiidha jechuudha. Akkasumas immoo faamilii histirii warri qaba yookaan maatii keessa dhibeen onnee illee yoo jiraate yeroo tokko riskii ta'uu danda'a jechuudha. Dhibee onnee deevelopii gochuuf kanaaf warri kun illee of eeggannoo gochuu qabu, hordoffii gochuu qabu. Affeerraa kootii waan nafaan turtaniif baay'ee galatoomaa. Have a nice time.